سيدي فردوس جارتي دي يقول دون أمي تيجي يعني منا بس ست لفين زاهر عندنا يرتقى سبوا دارجو بنتس بإذن الله إيه نملي يرتقى أرجو بنتس سنجر أكرم تتيس عمري تنام نا أبارتي مالكم يس ما والله جد والله بالله نجسي كم ست نوم تقصي أرجو بنتها يا محمد ويان ما ولجت تيمي دبل والله أنا جتشون نمني بولتي دف نفيد ونمني هندون بولتي دف كان نفيد ونجرا قالوا أني كيسك يموني يمو يعني واتو كبك جرا ينفدوا وما بولتي جرا مجو قالوا نمني بر إلى يوم القيامة تنسين جريبر إلى يوم ما القيامة لك ثورة والله وبالله وتالله قسما بالله جابا من سيابار بيتا gafan guyyaa ni haa orkee ije mimmaaniitiin sirraa gadi buusee ربك زم جدي محمد بيان إسهل تجتشودا أني فتي جنما وجينا سوفني guyyaan itti barga amma barichi laal gada geebadu gaabar waa'ee abaarsaa jettu kanaaf hin baanaan gaafa saniin keessa kiyyaan bakka tana hin dhiisin ijaan waliin garatan isinii bidhiirti. Naman jibbee bar wallahi yani ani ergan si wajjin gargar bii jechuudha si dhaggeeffadhu. Dhiironni garaagaraa gaafa jaalanaaf dhiyeessuu si fuunanaan jedhu garuu ani immoo bakka madanu. Ishi ammaati akkam godha maree? Ilaayyoo marqee amaatiitiin siin jedheera. Maal gochuudha reeshaan akkanumatti naa badhaafa? Maraatee taa dhimma booddarra ta'e gama maraatuutti itti deebi'ee biti. Ni maraadha? Yes. Ani yeroo meeqan nama akkuma hafii dhibban laamarrattan siin jedhaman. Nama waan jeerra booda deebi'e. Ani bira nama kuma afurti jira Muhammad Bayyaan. Abaaboo beellan adis waan hin jaaladhe amma adalaal amma dhaggeeffadhu hiji amma naan usaylaa tante usaylaa jechuun daa'ima amma naan akkan tilaasee dadhamee akkanatti ilaalutti wallaahi watallaahi wabillaahi zariin dhiiraa si moggaan baatu. Kanati dhandhamte dhiirri maalirraa fuudha ka okay kanati waan hunda fixatte dhiirri maalirraa fuudha. Gaafni namummaarraa ba'e gaafa kamii beekta. Jaalala keessatti gaafa naaf si wal bira dhufnirraa ati jaalala xiyyaa yaabsan akka ammaa kanaatti miti. Sekondi takkatti naaf lakkoofne qadrii naaf hin keenye. Silaa hoggi keessuma mushkilummaa xiyyeetuma barrisaa fiigaa dhufte takka naa qammasiiftee achi deebite obboleettii. Gaafa sanii qalbii ta'uudheessa. Laa dhaggeeffadhu gaa. Wanta naaniin qalbisitti cabee jira bakka sanatti zarii dhiiraa hamma takka yoo dhiirti taakkuu takka woon naaf rabbiin waliin dhiifnu. Naa waraabaa waan jechaa jiru kana. Dubartii takka milkooyte hin agarre taa dhiira jaalalaan maraachitee osoo hin qammasin adda ba'an. Ati amma yoo qammaste naaf dhiiste jechuudha. Dhaggeeffadhu Muhammad Bayyaan ani yeroo meeqa si gaafadhe. Way qalbii na cabdee jirta, way aariidhaan na abaartee jirta, way akkana akkasii garuu hunda si gaafadhe. Garuu lakki naan jetta baqa. Egaa afaan siisiin jedha gaafnu har'a wallaahi nama kumaaf dhibba namarratti har'a baasee si time bari miilkata illee si mee guyyaa akkaan si abaare keessa akkaan rabbitti sitti ol kenna keessa guyyaa imimmaa rorroobisaan akkasirraa buuse san wallaahi guyyaa san guyyaa hoggan viidiyoo isa ayyaada dolaan haa ati
زرين إيراسي ربات والله بالله بقوم أوكي أتي إيرا جتي أبارتيني أتيو أتو مانو بقوم في نبارين يو أتي جراتينو مقا إيري برانا الرافقاتوس إيش محمد بيان ستة ديبيو جران نبل سيدا ستة ديبيو ماني في أنا إنت لدرباتي أنا جنا دائما كابو أنا أفكر كل مالين يتلمانو خيس غيني بيان كابو محمد بيان كنت تسبيبي تربدو أنا جنا إنت لدرباتي جنا إلمو كابو namni tokko illee ka ilmoo qabullee baree rakkoo miti baree waa baarramellee ilmoo ati bar anga fayyade dhaggeeffadhu anamma ilmoo babaadhu ni sabbara bar ati bar zariin dhiiraa sitti baatuun siin jedhe bara waggaa kan ishi walaa fuunu amma wal fuudhuudha moo wal qammasuudha jettee ati amma sideeffadhu jaartii xiyya guddoodha miti jedhu maal ta'u jirta tapheka asa guyyuma tokko dhala dhammaste fayyee maraafii si'en baraadhan hotume boolettan seeqa wallaa mana sireetan qaba billaa illee akkana fayyini agarta mee wallaahi jedhe wallaahi wa billaa ni fayyitaa guyyaa milikkata yoo yaadatte imaamaa asiin deddeebisee imimmaan buusaa bu'aa harka kanatti qabeenyi haasaa sirraa buusa takka inni yaadatta mire nama 12,000 nama 15,000 jiran saffee Facebook irratti ergan laayifii sanirraa ba'ee boodaan harka lafatti dhaggeeffadhu ergan laayifii san cifee irraa ba'ee boodaan harka lafatti qabee miyyoo isiin jedha milikkata illee ni yaadadha sheerrii duwaantu dhufee dhiisi waan akkana naan jedhee malee sagalee xiyya dhagee akkanatti qabeedha. Maal jechaa turte? Ergan nakaa buusee laayif irraa ba'ee boodaan amma iccitii tan amman baase wallaa akkana qabeetan harkadhaa biyyo yoon dhugumaan onni irraa si jaaladhe siif jecha maqaa si dura maqaa ustaadaa kabajaa fi ulfinaatiin qaba yoo kadhumaan siif jecha kanin dhugumaan jaalalateeti maraadhu taate bismillahirrahmanirrahiim onni na cabsite zariin dhiiraa moggaateen bahin namma waa'ee bultiidhaa sitti hasaasu yoo akka tasaa rabbi walitti isin fidellee wal bira isin hin teessisin imma zariin miyyoo ati waan dubartoonni bultii jaarratte san siin argisiisin siin jedhee tan akkana si godhee harkatti qabadhu guyyaa takkitti tana qofaan hin si abaare wallaahi bultii dhumaan na abaarte jechuudha. wallaahi garumaan hin si abaare maxoonni irraa maaliif jennaani waa hedduun namiite jaalala tana beektaa ni beektaa miti hoggansi faarsullee mimmaan buusaatiin yeroo san keessatti si faarse. Waa meeqa siin jedhee si barsiisee ammallee si haa jibbisiisu nama bultiif sitti ammallee akkanumaan ture ilaa yoo qaamanitti ammallee akkanumaan ture. Jannata keessatti oneerumuu yaani yoo duniyaa irratti dhabame kaan. Bar jannata baantaa jannata keessatti namni duniyaa irra jaalalaan nama gubee jannata keessatti eenyu fuudha. Mee waliin hin beekanii. Nama gubdee dhufte yani yaawwa. Ni beekanii warri jannataa. Ni beekanii warri jannata keessa jiran. Haaya akka ati dubartii jaalaan addunyaa irratti nama gubdee ta'uu akkamitti hin bahin. الشهادة إفهام يوناف قوتي مرة كوكبش كمين والله وبالله وتالله قسما بالله همنا كانت سيتو لا لودي ما مسيبون الرب يا ماما
Wayyaa rabbi kiyyaa akka uummata maaluma jedhanii